Hai hordoftoota kiyyaa jara jirtuu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti akkamisin jirtu miti har'a suuqii deemaa jirraa kana kas fakkaatti burraayyuu ውስጥ deemaa jirra ውስጥ beektu na akkamisin jirtu nagaa keessanii jiru jireenyi suuqii deemaa jiraadha. Maala kan bitu immoo sinin agarsiisa deemeen kiikii bita jedhee kiikii beektu ama biddeen tolcheen ka'ee garuu sinitti agarsiifne yeroo hundumaa biddeen tolchaati nutti agarsiiftaayyuu viidiyoo nuun jette naan jettu immoo jedhee tanan dhiisee sinif waraabu amma waxii waxa jedhee tan waxii kiikii na dharraasisaa jira kiikii atara beektu. Inna akkasii yeroo deeme immoo kiikiin kiiloon tokko meeqa akka ta'e isiniif waraabashee yeroo maal seetaa rakkinni biyya kanatti nama waraabsisan viidiyoo yeroo silkii akkas ol qabdan mindinoo miti qaji namaan jedhan inna biyya keenyan beektu poolitikaa waan baay'atuuf waanuma siyaasaaf jettanii viidiyoo qaddaatan isaanitti fakkaata inna kana isinin jedhaa. Akkasii kun uffata kiyyaalleen jijjiirranne kun argitan kaalsiidhaan deemaa jirala. Beebi no mucaa argitan dugdarra taa'a. Sitti hin qabne dhugaa. Beebiitti hin qabeen. Beebiin bari yeroo hundaa gala viidiyoo fees. Maamila isaanii waan ta'eef. Laayik sheer godhaan hin jedhu. Maamila isaanii ta'ee jira inni miti maamila keessan ta'ee jira miti beebiin innaa kun akkasitti katta burraayyuu suuqii deemaa. Haa hordoftoota kiyyaa dura yeroon kana bituu deemu siniif waraaba jedheen ture natti hin mijanne jechuudha xiqqoo ishee viidiyoo waraabuun achitti kana birrii meeqaanan bite seetanii birrii 60 kiiloo tokko. Birrii 60 ta'e 70 ta'edhaan beekan jiru. Kun immoo birrii 80. Kun misir birrii 80 kiiloon tokko la qulqulluudha. Kunis qulqulluudha. Kun immoo atarris jira kunoo. Atarri immoo jira. Atarri meeqaan bitame? Birrii 70 atarri. Birrii 70 beekuun bishaatanaan jettee garuu kan biyya keessaa kan biyya alaatu jira. Kan biyya alaa ta'u kan biyya keessaa ta'u hin beeku. Haala gabaan isinitti agarsiisa. Maaziin immoo kunoo ilaala. Maaziin birrii 2 shilingii. Birrii 2 shilingii shilingiidha kun birrii 5 jechuudha. Birrii 5. Mokorooniin kun immoo birrii meeqaan bitame? 70. 70 mana fakkaate. 65. 65 kiiloo tokko dhugaa bareeda maa wuddiin jedhamu jireenyi biyyatti anaaf garuu beeku wuddiin manatti hin fakkaanne beekan jiru birrii 65 ta'ullee bareeda amma tokko kun birrii 70 kun immoo birrii 80 kun immoo birrii 60 siniin jedhamte birrii 60 kunoo haalli gabaa akkana fakkaata ilaalaa viidiyoon sinii waraaba jedheeni xiqqoonatti hin mijanne kunoo biddeen isaa jira irdiis biteera malee kunoo irdiin kun birrii 10 na baaltinnaadhaan bite isaan kana akkasi kunoo haalli gabaa biyya keenyaa kana fakkaata isiniin jedha laayik sheer gochuu hin dagatiina warroonni kara biyya galuudhaaf jirtan immoo akka bartanii fi jireenya biyya keessaa maal akka fakkaatu kana isinitti hime haala gabaati jechuudha. Achittan sinii waraaba jedheen dhugaa natti mijanne har'a kana hojjechuufandha licca. Innaa kana kunoo gabaan kana fakkaata gabaan biyya keenya baay'ee bareeduma wuddiin jedhamu. Innaa gizee tokko ani qexo hin jaalladhu gizee tokko akkasiin bitachuun bareedaas beeza manatti. Akkasittiin bitee kunoo kana fakkaata laayik sheer gochuu hin dagatiina. Isiniin jedha hordoftoota keenya. Innaa bakka taa'ee tana viidiyoo isinii waraabaa jira. Laayik sheer godhaa. Biddeen tosheen jiraarra. Innaa akkana bakka
akkanadha. Laayik sheer gochuun hin dagatinaa. Miini koo laala manni keenya ibboo waan taateef soofaan bitanne yoo rabbi jedhee gaaf mana keenyatti galle soofaa binnaa. Ammaaf manni keenya lee amma akka ishiin dhiphattu argitanii xiqqoodha manni keenya baay'ee jechuudha. Inna kana isiniin jedha laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Hordoftoonni koo ilaala hordofaa warri maatiin taane maatii ta'a subscribe godhaa isiniin jedha shi.